iddoo taphaa kana jirra kunoo sitti iddoo ijoolleen arabaatti dhiiktanii jechuudha. Asitti dhiitaa oolanii galanii mana qoshaashechaniitu mana bukeessanii ijoollee asitti taphataa godhu. Mana qulqulleessuun isaa nama jibbisiisa. Mana qulqulleessuun isaa maal jedheen sinitti hore sinuu beektu biyyee diimaan kun hin ba'u. Kanaaf iddoo ijoollee taphaa jirra jechuudha. Hadiiqaa deemnee bara haaraa kana immoo hadiiqaa kana keessatti dabarsaa jirra jechuudha. Waaqayyo ulfaatu tokko jennee bara haaraa wanta haaraa arguudhaaf baaneerra mul'ata haaraas arguudhaaf baaneerra akkuma maqaa yuutuubii keenya mul'ata shamarranii fi mul'inni shamarranii maal qabatee dhufa kan jedhuuf immoo boodatti deemna. Kanaaf kana iddoo kanas agarsiisuudha. Dhufee isin jedha. Yeetiin lijochu. Yes adeeman ijo. Yes yana ijo. Hedu. Yet. هو حالي قصو قاي قصو يمطار يلا እንሄዳለን ሄጂ አችዴ እንደዚህ በዛ ሄደን ቪዲዮ እንቀርጻለን እና አስተዋውቃለን ማለት ነው ጓደኞቼ ጋር ከዛ bakka tokko lallaaluuf suuqiin sinjira sitti wanti tokko jira isa kanneen ilaaluudhaaf jechuun lafti dukkanaa irra xiqqoo baay'ee mul'atu viidiyoon kana garuu hamma danda'amaa ta'e ilaalle gaafa biyya keenya galleemmoo miilaan deemnetu ofifannaa jechuudha amma garuu ijaan arguun iddoo garaagaraa baay'ee nu hawwisiisa haa ta'uti garuu baay'ee hin arginu nuti kan manaan baanu waan ta'eef baay'ee nama dabbara baay'ee mataa nama dhukkubsa mana qofa taa'u jechuudha ni ulfaata egaa guyyaa tokko immoo guyyaa waaqayyoon gargaare haala kanaan baane qilleensa gaafa fudhanne sammuun keenya hin boqota hojiitti illee ni hara'a waan tokko yoo malaalleyyuu namatti baqa sammuun namaa hin haraa dhugaa dubbachuudhaaf ani gama kootiin wanta haaraa tokko qilleensa laalaa tokko gaafan ilaalu sammuutu na haraa yeroo hunda manuma baqa manaan baanu waan ta'eef nu ulfaata har'a garuu waaqayyo nu gargaaree gacarraa ba'een jira ijoolleedhaanis wal argee baay'ee firii ta'een jira jechuudha gammachuun guyyaa har'aa waggaa tokkoof na fayyadadhee na yaada yoon hin dafeetis ba'uu baadhee jechuudha Itoophiyaanonni baay'eetu jira kan asitti illee nyaachaa jiru dhugaa jiru wajjin nyaachaa jirra wajjin dhugaa jirra alatti kun asitti jiru እንኳን አደረሳችሁ አመሰግናለሁ አሁን ጠጥተን መጣን ተባረኩ akkasitti kun ijoollee biyya keenyaati alatti buna dhugaa shaayii dhugaa nyaachaa bara haaraa kana geggeessaa jiru dhugaa baay'ee namatti tola jechuudha ijoolleen kun waan immoo suuqdhaa bitaa jiru jechuudha isaan biraan deemaa maal akka bibitaan hin beeku jechuudha bishaan bitachuuf noo bannee ammoo manaa baane kanaaf zor jennee waan tokko ilaalaa sinis daawwadhaadha itti eebbifamaadha kanaaf siniin jedha akka obboloota kooyi hordoftoota yuutuubii koo keessattuu ijoollee biyya ambaa kan akka kooti kan yeroo hunda manaan baane kan yeroo hunduma hojii qofa irratti dabarsitaniif boqonnaa sammuuti jedheen yaada kanaaf أفن دقيقة مرافق رافع مطمرون أكسي بكاجو لكوي رقفتي لا أنا جاب هنا جاي نقول وانا تجت
Asin jalattiin kenna kun harka sikkeena dabarsee jira miti. Maadaan qaba. Beenicha. Alcaarrasanis qaba aradde. Waan karfaafaan. Arasmaan namaan akkasin jedhanaadha. Qaata jammare fixuu dide. Meeshaan itti baay'ate ta'a maal kana. Zira kudhan indi shan hojii ishee jedha. Bareeda. Akka keetti as keessa godhi moo naqqasisin. Boorsaa keessa moo? Ani maal mokkoonni ijatti haa'an jire. Eessaa dhufee laata? Koodhu qabimee. Rakkanne. Maal qarras taate garuu? Akkasumaan Izooru wada garana? Minzooru. Kaameraan izooru? Kunuun izoora soota. Minzooru. Minzooru? Minzooru. Qoonda ima. Amma inni gurree onna akkana? Maadha onna akkana? Waan zaalle lishuu haawusa je. Mana nasa eenyu tanaasan shan. Kabajamtoota yuutuubii kana hordoftan akkam jirtu fayyaa keessanii guyyaa har'aa bifa kanaan dabarsinee irraa qaamee bara haarawaa bara 2014 bara 2014 kun bara nagaa bara jaalala bara badhaadhinaa bara tokkummaa bara wal ta'uu waaqayyo nuuf haa godhu waaqayyo sinaa eebbisu warroota asirra jirtanii yuutuubii kana subscribe share comment godhuudhaan nu jajjabeessaa jennaa. Yoo isin nu jajjabeessitan waan gaggaarii isiniif illee isin bira dhufnaa isiniin jedha. Alcaarrasaachun በእግዚአብሔር ምን እየገዛችሁ ነው ግን? አረ ሳሪ ነይ አንዴ ነይ ቀኔ ነይ ወይ እድሌ ፎቶ ልነሳ ነው እዚህ። እዩ እንዴት ነው የሚያምር ምን ያደርግ ነው? አረ እንደዚህ ሞቀኝ ሞት ወይኔ ደካው በጣም ነው አስተካክለው ኦኬ ተሰብስበን አንዴ እንነሳ እዚህ ጋር ያላ አው ይሄ ፎቶ ማለቂያ የለውም ዛሬ ጆለ ፎቶ ካውረት ወለት انا شو في كلينيك وين الفيديو ها كلينيك ኧረ انت تعرف انا وين ይላል ሻም ቤታችሁ ዳፍ كلينيك سوق يبرو ايش يناني ኢትዮጵያ ነው ይቻ نعم نعم كيف تعرف ان إثيوبيا ببين هذا الدم ببين هذا صح ما شاء الله عليك شكرا على إثيوبيا لاليتو ايش إثيوبيا ده انا نجي تستخاكلوا يلا يلا